Oktoobarii 26 baatii 10/2025 oolmaa sharafaa karaa lamaaniin karaa gabaa gurraachaa fi karaa baankii akkasumas biyyoota ani isiniif qabadhee dhufe kanneen akka Ameerikaa doolaar, Awustiraaliyaa doolaar, Kanaadaa doolaarii fi paawundi sterlingii, yuuroo, Saawud Arabiyaa riyaal, Kaatar riyaal, akkasumallee Dubaay diraamii fi Oomaan riyaal, Kuweet diinaar, akkanuma dabalatee illee Joordaan diinaar, Bahreen diinaarii fi Israa'el shiqil, akkasuma Yemenii Ijipshaan paawundii, Israa'el shiqilii fi Turkii riilee, Suwis firankii biyyoota kanneen kan isiniif qabadhee dhufeetiin jira. Nagaa Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya obboleewwan kiyya amantaa biraa taatanillee nagaan lafaaf bakka jirtan isiniif haa ta'u. Egaa warri har'a mana koof haaraa taatan laayik godhaa, sheer, sabskiraayib gochuun gara maatii kootti dabalamaa. Odeeffannoo adda addaa argachuudhaaf notifikashinii ol irra godhadhaa. Viidiyoo yeroo daawwattan laayik gochuun na duukaa bu'aa isiniin jedha. Egaa akkuma beekamu sharafa karaa lama isinii qabee dhufe karaa baankii fi karaa gabaa gurraachaa. Baankii keessaa immoo baankolee hedduu jiran kanneen akka Oromiyaa baankii jira, Wagaagen baankii jira, akkasumallee Sinqee baankii, Awwaash baankii fi baankolee 27 ol ta'antu jira. Garuu an kan isiniif fide baankii Nigdi baankii yookiin immoo baankii daldala Itoophiyaa akkasumas immoo Commercial Bank of Ethiopia kan jedhu jechuudha. Egaa irra caalaan keenyi Commercial Bank of Ethiopia yookaan immoo Union jennee kan itti alarratti itti fayyadamnudha jechuudha. Kanaaf jalqabarraa yoon isinii ka'u Ameerikaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 107.17tti deebi'ee jira jechuudha. Egaa akkuma beekamu torbanoota lamaan darban 170 ol gahee gad deebi'ee gara 60tti. Amma immoo deebi'ee bakka isaa sanatti deebi'eetiin jira jechuudha. Akkasumas karaa baankiidhaan illee deddeebiidhaan daddabalaa adeemaa jira. Egaa guyyaa har'aa karaa baankiitiin immoo Ameerikaan doolaarri tokko 147.4 oolee jira. Egaa akkasuma immoo jechuudha yoon guyyaa har'aa chaanaala kana abeeloo birratti isiniin ejjenne har'a sirraan abeeloo birratti yoo isin jedhe borummoo maraa ol tuub yookiin immoo chaanaala koo lammaffaa karaa maraa oliini na hordofaa isiniin jedha. Ijoolleen chaanaala koo hin agarre maraa ol tuub kan jedhu kan hin agarre sarchi godhaa maraa ol tuub jedha yookiin immoo sheerii koo jalaa argachuu dandeessu jechuudha. Gaafii gaafanii viidiyoo kabiraa abeeloo birratti gadhiisu maraa ol tuub irratti immoo waa'ee sharafaa isinii gadhiisa. Walumaa galatti sharafa guyyaarraa guyyaatti akkan isin biraan geessisu jechuudha. Akkasuma obboleewwan kiyya Beeruutii fi akkasuma Joordaanis jirtan maallaqni keessan doolaara isinii herregamu Ameerikaa doolaaraan herregadhaa isiniin jedha. Sagantaan inni itti aanu immoo Kanaadaa doolaaridha. Kanaadaa doolaarri tokko 221.59 oolee jira. Akkasuma immoo Kanaadaa doolaarri tokko karaa baankiidhaan immoo 103.0 yookiin duwwaadhaan oolee jira. Inni itti aanu Awustiraaliyaa doolaaridha. Awustiraaliyaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 110.96 oolee jira. Akkasuma immoo karaa baankiidhaan immoo Awustiraaliyaa doolaarri tokko 93.81 oolee jira. Inni itti aanu Suwis firankiidha. Suwis firankiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 213.82 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Suwis firankiin tokko 181.35 oolee jira. Inni itti aanu Chaayinaa heewaan tokko karaa gabaa gurraachaatiin 23.92 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Chaayinaa heewaan tokko 20.25 oolee jira. Inni itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin 197.98 oolee jira. Akkasuma immoo yuuroon tokko karaa baankiidhaan 170.65 oolee jira. Inni itti aanu paawundi sterlingiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 226.70 oolee jira. Akkasuma immoo karaa baankiidhaan paawundi sterlingii tokko 192.20 oolee jira.
inni itti aanu Swiidin kiroonidha. Swiidin kiroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin 18.12 oolee jira. Akkasuma Turkii riileedha. Turkii riileen tokko karaa gabaa gurraachaatiin 4.1 oolee jira. Inni itti aanu Kuweet diinaar. Kuweet diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 555.64 oolee jira. Akkasuma Kaatar riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 45.51 oolee jira. Omaan riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 442.65 oolee jira. Inni itti aanu Dubaay diraamidha. Dubaay diraamni tokko karaa gabaa gurraachaatiin 46.38 oolee jira. Akkasuma immoo karaa baankiidhaan immoo Dubaay diraamni tokko 40.3 oolee jira. Inni itti aanu Saudi Arabiyaa riyaal. Saudi Arabiyaa riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 45.43 oolee jira. Egaa warri Saudi Arabiyaa jirtan yeroo baay'ee irra deddeebi'aan nan dubbadha. Warri isinii galee okee isinii galeera. Warri isinii galuudhaa baate immoo namoonni chaanala kanaaf haaraa tattaatan immoo namoonni Saudii jirtan akka baay'ina maallaqa keessaniitti kan isin ergattan maallaqni keessan xiqqoo yoo ta'e guyyaa har'aa 24 jira. 24 jechuun tokko isheetu 24 otoo hin taane maallaqa qabdan 500 ta'u 200 haa ta'u 1,000 baay'iftanii deebistanii immoo 24 filtu. Kana jechuun riyaalli Saudi Arabiyaa tokkoon isaa birrii Itoophiyaa 42 jechuudha. Kanaa gaditti namni tokkollee hin ergina maallaqa keessan 42 gaditti warri birrii xiqqishuu qabdan jechuudha. Akkasuma immoo namoonni immoo birriin keessan baay'ee ta'e immoo 23 jira jechuudha. Kana jechuun 23 kana fakkeenya 3,000 yoo qabaatte 3,000 baay'isu 1,000 hiruu 23 namni tokko si daguu yookiin si goyyomsuu hin danda'u. Kaalkuleeta bilbila kee irra jiruutiin herregachuu dandeessa. Akkasuma immoo mashwaara yookiin taaskii namni kamillee maallaqa xiqqoo ergi maallaqa guddaa dabalataan illee mana taa'ii akkaawuntii isaarra gashii yookiin immoo ufee yoo si harkaa fuudheyyuu mashwaarri riyaala 50 ol eenyullee akka dabarsee hin kennine. Isiniin jedha namoonni baay'een sababa dhibba nurraa fudhata akka baay'ina maallaqaatti sababa jettaniif jechuu kooti. Egaa akkasuma immoo karaa baankiidhaan immoo Saudi Arabiyaa riyaalli tokko 39.20 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Joordaan diinaaridha. Joordaan diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 239.87 oolee jira. Akkasuma Bahareen diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 451.53 oolee jira. Israa'el shiqil tokko karaa gabaa gurraachaatiin 51.18 oolee jira. Akkasuma inni itti aanu Yemen riyaalidha. Yemen riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 0 yookiin duwwaa tuqaa 64 oolee jira. Ijipshiyaan paawundiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 3.49 oolee jira. Akkasuma Indiyaan ruubiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 1.82 oolee jira jechuudha. Hordoftootaaf jaalatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya viidiyoo ani guyyaa irraa isinii qabadhee dhufe kana fakkaata. Namoonni isinitti tole laayikii godhaa, warri isinitti hin tole immoo hin toliin immoo dhiisuu dandeessu isiniin jedhaa. Viidiyoo biraa yookiin immoo sagantaa biraan hanga walitti deebinutti nagaannaa tura. Baay'ee sin jaaladha, baay'ee sin kabajaa. Jajjabina baay'ee tokko na jajjabeessaa jirtu obboloota qaalee obboloota gaarii ulfaadhaa kabajamaa isiniin jedha. Turtii gaarii.